akkuma beekamu dhaabbanni Life in Dubai job portal jedhu sponsora hunda naaf ta'e akkam biyya sana deemu na taasisaa jira። በጣም ከባድ ነው በዚህ እድሜያቸውና እናቱን ሳያት በጣም ነው በእውነት ያዘንኩትና ገላና መቶ ብናወራ በጣም አሪፍ ነበረ። ካልሆነ ደግሞ ያው ችግር የለውም እንትን እንላለን። Irtuu nagaa keessaanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u faamilee kee beekofsaalii akkam isin nagaa qabdu. Ana jira galata waaqayyoo nagaa kootii guyyaa har'aas immoo deebi'ee dhufeetiin jira. Isinis immoo baga nagaa taatanii baga jiraattanii walitti deebinee jecha. Har'a kanas immoo ganama kanaatiin dhufeen jira. Amma kana na biraa sa'aatiin ganamadha. Ganama ta'ee too jiru immoo isa waan ta'e tokkoon argee waan ta'e tokkoon dhaga'ee inni sun immoo akka kan mataa kootii natti dhaga'ame jechuudha. Feelingiinsaa akka ana ta'eetti otoo ana ta'ee akkam ture yeroo sana maal gochuun qaban ture maal dubbachuun qaban ture garam deemu garam socho'uun qaban ture kan jedhu baay'ee tokko na gammachiise miira gammachuutti natti dhaga'ame dhugaa dubbachuu fi innis immoo maalii yoo jettanii galaanoo namni hin beekne jiru galaanooni goota jaalalaa yookaan immoo isa nama siidaan dhaabbateef siidaan jaalalaa jechuudha nama dhaabbateefidha. Siidaan kan mootiitii jedhu beektonni haa ta'u malee karaa jaalalaan immoo galaanooni nama siidaa dhaabee siidaa jaalalaa dhaabee jedhame nama sooshaal miidiyaa kanarratti beekamu jechuudha. Mucaan kun akkuma nama kamiyyuu jaallateetu jaalalleesaa sana dhabe ni beektani seenaasaa OBN irratti jechuudha. Kanaan dura jaallatee jaalalleesaa sana dhabe jaalalleessaa sun hin gantee sana dhiistee immoo gara biraa deemtee mucaani nama qabsoo jaalalaa hedduu keessa darbee erga qabsaa immoo nama waan qabsaa sana yookaan immoo isa nama jaallatu sana hin arganne yookaan dhabe itti milkaa'ina dhabe ture jechuudha. Atoo malee ammas immoo nama biraa jaallate yookaan hiriyyaa kan biraa baafate hiriyyaan isaa sun as biyya Dubaay kana keessa kan isheen jirtu deebistee immoo piroosesii jalqabsiistee haala jiru hundumaa xumursiistee qarshii 450 dallaalaaf kaffaluudhaan dallaalaan haala jiru hundumaa si xumureetiin jira jedhee guyyaan isaa ga'ee sunni kun hundumtuu darbee guyyaan inni itti tiraabil godhu yookaan immoo isaa ittiin gara Dubaayitti dhufu gahee gaafanni boolee gahuu achi gahee erga haala hundumaa xumuree check-iniin xumuramee shaanxaansaa yookaan immoo wanta inni qabatee gara Dubaayii dhufaa jiru borsaansaa fuudhamee erga darbee booda duuba deebisanii immoo isaa viizaa laalanii viizaansii fi ergamee jiru forjidii waan ta'eefu yookaan immoo orjinaala waan hin taaneefu darbuu hin dandeessu jedhanii nama kana achi akka deebisanii jidduu kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee haasamaa ture jechuudha. Wantichi dhugaa dubbachuu fi armeesaa fudhatee gara sana deemee armeensaa gaggeessanii mucaan koo hin deemaa milkaa'ee jira biyya namaa yeroo deeme ofillee gargaaree anallee na gargaaruu na fooyyessuu danda'a umurii koo bara dullumaa kana keessatti jedhaniituma gara sana deemanii jiru. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamee argitanii jirtanii harmee sana yookaan haadha sana gaafa arganii baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Maaliif haadha waan ta'aniif keessumaa immoo umurii akkasii irratti miira akkas nama rifachiisu wayii miira akkas namatti hin tolle wayii dhagahuun baay'ee tokko namatti ulfaata. Otoo bakka sana dhaabbattanii yookaan bakka sana buutanii ilaaltanii baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee mucaan gaafa sana deebi'ee hin galee yeroo tokko haaluma kam keessattuu bakkuma kee kamittiyyuu qoramoon gaariidha. Maaliif dhumni qormaataa milkaa'ina waan ta'eef waaqayyoos immoo nama jaallatu qoraa jedhu namoonni tokko gaafa dubbatanii amma kana galaanuun borsaansaa as gara Dubaayitti darbee jira yeroo sanaa fi mucaan deebi'eetu galee viizaa orjinaala taanii sana fudhatee aaree gadduunsa boonsaa hin oolle deebi'ee galee ergasii turee bulee guyyaa kaleessaa borsaansaa deebi'ee fi jechuudha. Borsaansaa deebi'ee fi borsaasaa fudhatee ni deebi'ee gara manaatti. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuudhaan erga odeeffannoon akka kanaa sooshaal miidiyaa irratti galaanoon Dubaayii deemuudhaaf ka'ee achitti milkoomnee ni deebi'edhame karuma sooshaal miidiyaatiin dhaabbanni as Dubaayii kana keessa jiraatu Life in Dubai
Dubaay kana keessa kan jiru job portal kan jedhu kun maqaa namaa otoo hin taane maqaa dhaabbatichaati. Love in Dubai job portal kan jedhu mucaa kana sooshaal miidiyaa irratti arguudhaan jarri sun baay'ee afaan Oromoo miti kan isaan odeessanii afaan Amaariffaati. Galaanoodhaan wal erganii galaanoo karaa kanaan ergasiif hin tasaakkaamne nuti Dubaay keessa waan jirruu fi namoota hojii barbaadan waan barbaannuu fi jedhanii galaanoo kana qabatanii haala hundumaa mijeessanii xumuranii galaanoo gara Dubaayitti dhufee akka hojii hojjetu rifaatu harmeessaa guyyaa sana akka inni gara gammachuutti jijjiiruu ofillee jijjiiruu fi maatii isaa jijjiiruu akka danda'u gaafa dhufe gaafa hojjete isa kanaaf haala mijeessaa fi jiru baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Egaa harmeen galaanoo akkasumatti yeroo ilaalan mucaan waan abbaa qabu natti fakkaan dhugaa dubbachuu waa'ee kanaallee namni sooshaal miidiyaa irratti dubbate hin jiru. Mucaan kun duras gaafa jaallatee dhufu dhabu sana gaafa ni aga kana miidhaga kanarra ga'u sana harmeessa waan otoo hin beekin hafan yookaan waan quba dhaban natti hin fakkaatu. Sunis rifaatu tokko ammas immoo nan deemee manaa bahee birrii haga kana kaffalee isumarratti immoo nama biraa jaallatee otoo madaan haga kana ga'u keessa isaa jiru nama biraa jaallatee kara sana nama sanaatti sababa godhatee biyya isaarraa gara biyya namaatti bahuudhaaf jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf otoo jiru ammas chaalenjiin akkasii gaafa mudatu harmeessaatti maaltu dhaga'ama jettanii yaaddu. Bakka isaa bu'aatti ilaalamee feelingichi keessa jiru baay'ee tokko ulfaata. Amma garuu galata waaqayyoo dhumarratti waa'een galaanoo piroosesii irra jira jechuudha. Akka inni gara Dubaay dhufee hojii hojjetu hojii argatu haala hundumaa isaantu xumura. Akkuma isiniin jedhe dhaabbatichi maqaan isaa Love in Dubai job portal kan jedhu maqaa namaa osoo hin taane maqaa dhaabbatichaati. Aappiin kun Play Store irratti illee fe'ameetu jira. Isinillee seentanii gadi buustanii wantichi keessa jiru akkasuma namoonni hojii barbaadan yoo jiraatan namoota kana kontaakti gochuu kan dandeessanii baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Kanaafuu carraan galaanoo dhumarratti milkaa'ina taatiitu jirti. Galaanoonis gaafa booleetti deebi'ee borsaan isa biraa deemee inni immoo deebi'ee galu. Borsaan sun immoo gaafa deebi'ee dhufu boolee deemee ammas lammaffaa borsaasa gaafa fudhatee galu maal akka dubbatee fi maal akka jedhe akkasumallee akkuma isiniin jedhe dhaabbatichi Love in Dubai job portal jedhu kun galaanoodhaa fi maal akka dubbate maal akka gochuuf akkamittiinis immoo akka galaanoo wajjiniitiin wal argatan wal qunnaman viidiyoo kanatti aanee jiru keessa jira waan ta'eef isin immoo isaa turtii keessan aga xumura viidiyoo jaatti godhaasaniin jechuu barbaada. Akkasumallee namni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun irraanfatiina. Akkasuma manni kun ammas kufaa jira akkam godhu ishee kanarratti ol kaasaa utubaa keessan barbaachisa waan ta'eef please viidiyoo maaliif laayikii hin gootanii isin jechuu barbaada. Sheerii godhaalleessa yaada qabdan sabastaayitii keessan gama koomentii irratti naaf qooduudhaanii viidiyoo biraatiin aga deebi'ee dhufutti isa kana wajjin turtii godhaa. Warri mirri galaanoo too miira koo ta'ee mudannoo galaanoo too mudannoo koo ta'ee wanti isa ragee kun otoo ana ragee obboleessa koo ragee hiratee akkamii kan jettan aga dhumaatti wajjin turaa isiniin jedhaa. Viidiyoo biraatiin aga deebi'ee dhufutti isin isa kanatti isin dabarsiitiin jira nagaa tura gara ቪዲዮ ሰናት ሞች እንደባርሳ ወሊን ቱራችሁ ዳችረቲ ወደ ውጭ ሀገር እንልካለን ብለው 420 ሺህ ብር ከተቀበሉት በኋላ ኢትዮጵያን ኤርፖርት ሲደርስ የተመለሰው ልጅ ሁላችሁም አይቋችሁታል። ቤተሰብ ነው ተሰናብቶ የተመለሰው። ይሄንን ልጅ ላይቭ ኢን ዱባይ ጆብ ፖርታል በነፃ ወደ ዱባይ አመጡ ስራ ማስቀጠር ይፈልጋል። ዛሬ ማታ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ ዩቲዩብ ላይቭ እገባለሁ። ለዚህ ልጅ ይሄን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ አርጉለት ሼር አርጉለትና እንዲደርሰው አርጉ። ዩቲዩብ ላይቭ ላይ አናግሬው ሙሉ ስፖንሰር መሆን እንፈልጋለን በላይቭ ኢን ዱባይ ጆብ ፖርታል ስም። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ቴንክ ዩ Kino warra boolee deemeen boorsaa kee fudhadhee gara manaa galaa jira. Akkuma beekamu torbee darbee biyya Dubaay deemuuf hin ture. Booleedhaa viizaan kee feeqidha jedhamee deebi'een ture. Boorsaan kee immoo garas imalee ture. Namoonni tokko tokkollee qoosaadha maal jedhanii haasa'u garuu dubbiin dubbii dhugaati. Boorsaa kee fudhadheen kinoo amma gara manaa galaa jira. Akkuma beekamu dhaabbanni Love in Dubai job portal jedhu sponsora hunda naaf ta'e
akkam biyya sana deemu na taasisaa jira waan ta'eef isin immoo aappii deemaatii Play Store keessanirraa aappii Life in Dubai Job Portal jedhu buufadhaa tooni na tumsaa'in isiniin jedhaa. Challenge kana isaantu naaf qopheesse yoo namni kun 50 aappii sana buufatee sponsora sana naaf ta'anii gara sana na fiduudhaaf waan ta'eef namoonni na jaalatanii fi namoonni dinqisiifattan deemaa toonii aappii kana Play Store keessanirraa buufadhaa isiniin jedhaa. Kabajaa fi jaalalan isiniif qabu. Hordoftoonni koo anillee baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Yaa namoonni tokko qoosadha jedhee maal jedha namni qoosee namni kanaanillee qoosuu jira jedhee hin yaadu. Anaaf wanti kun wanta qoosaa miti. Wanta dhuguma na mudateedha waan ta'eef ነው ምን መሰላችሁ አሁን እኔ ብቻዬን ወይ ደግሞ ላይፍ ኢን ዱባይ ጆብ ፖርታል ብቻውን ሁሉንም ሰው አይረዳም። ሁሉንም ሰው ማገዝ ሊከብደው ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ከጋላና ጋር ተነጋግረን ያለውን ነገር ሰው አውቆት የተደረገበትን የሆነበትን ሁኔታ አውቆት ሰው አንደኛ መማሪያ ይሆናል። ሁለተኛ አቅም ያላቸው ሰዎች አቅም ያላቸው ዱባይ ላይ ያሉ ድርጅቶች ግለሰቦች ሌሎችም ሰዎች እንዲያግዙ ጥሩ መልእክት ይሆናል ብዬ አስባለሁ መነጋገራችንና ጋላናን ብናናግረው እጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በደንብ አውርተን ቢሆን የእውነትን ነው በጣም ያዘንኩት። በተለይ ከእናቱ ጋር እኔ ወጣት ልጅ ሲፈተን ብዙ አይረብሸኝም። ለምን ሁላችንም ተፈትነን ያደግነው ምናምን ወጣት ልጅ ምንም ቢሆን ያልፈዋል። እናት አባት ያ ችግር እናትና አባትን ሲነካ ግን በጣም ከባድ ነው በዚህ እድሜያቸውና እናቱን ሳያት በጣም ነው በእውነት ያዘንኩትኝና ገላና መቶ ብናወራ በጣም አሪፍ ነበረ። ካልሆነ ደግሞ ያው ችግር የለም እንትን እንላለን።